Ayyee daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa har'as keessummaa jabaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Keessummaan kiyya qabsaa'aa gameessa Jaalgadaa Araaraati. Jaalgadaa baga nagaan gara miidiyaa walabummaa Oromiyaatti dhuftee anaa dhufuun siin jedha. Jaalchichaa fi akkasuma warra sagantaa kana qopheessaa jirtan gara duubaatiin hundi keessanuu galatoomaadha. Yeroo barbaachisaa ta'etti walitti dhufnee haala gaariitti hojjetaa jirtu. Inni kunis cimeetuma itti fufuu qabaa, hanjuun qabaa, hedduu galatooma. Ayyee ulfaadhu Jaalgadaa dhugaa dubbachuudhaaf haala kanaan walitti dhufnee waliin dhimma saba keenya, dhimma qabsoo keenya haala barbaachisu irratti waliin mari'achuudhaaf walitti dhufuu keenyatti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Haa ta'u guyyaan kun dhuma bara 2025 amajjii 26 fuuldura keenyatti guyyaa woboo amajjii tokkotu as deema. Ati qabsoo bilisummaa Oromoo dirree qabsoo keessa turte. Dirreetti illee kabajachaa turtani. Har'as biyya alaa kana keessatti sochii kabaja guyyaa woboo kana irratti akka ati gochuu jirtu odeeffannee jirra. Haalli barame dirree qabsootti godhamaa turee fi biyya alaa kana keessatti godhamaa ture jiru. Adeemsi hamma isinittiin immoo guyyaa kana kabajachuudhaaf jirtan maal fakkaata? Yoo gabaabinuma irraa nuti fayyadame. Tole jaalchichaa hedduu ulfaadhu. Wanni guyyaa kana adda godhu dhugaa kaleessaa bara dheeraa dura jaallanni fuulaa yookaan ammoo gartee bakka adda addaatiin waraana bilisummaa Oromoodha. Amajjiin takka hedduu murteessaadha. Amajjii takka nama lafa sanitti arkeetu mizaana yookaan ammoo gatii isiin qabdu beeka. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Gammoojjii fi baddaa giddugala bakka silaa lafa jiru bobbaarra jiru hundaa guyyaa kana walitti dhufaa. Guyyaan kun guyyaa ajajoonni sadarkaa jalaa irraa hanga gubbaadhaatti akkasuma miseensonni namoonni haalli dirqama qabsoodhaa bakkoota adda addaatti addaan bobbaasee itti walitti dhufanii waraanni bilisummaa Oromoo gaafa kana waa hedduu walitti dhufa. Tokkoffaa Januwaariin yookaan ammoo gartee amajjiin takka guyyaa waraana bilisummaa Oromooti. Ammas jijjiirraa bara haarayaati yookaan ammoo gartee bara moofaa xumurree gara bara haarayaatti ceehuudha. Gammadee walitti dhufee dirqama walirraa fudhatee hooggana yookaan ammoo miseensi kanaan dura wal dheebotes wal arkee samboodaanii dirqama qabsoodhaa walirraa fudhatee guyyaalee murtaawaa erga waliin taa'ee boodaanii karaa dirqama qabsoo irratti deebi'ee bobbahaa jechuudha. Kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo waan danda'u hundaa'u walii qoodee, walii kennee, waliin gammadee, waliin guyyaan kun akka gartee waraanaatti waan silaa gartee godhamuu qabu. More of celebration. Lolaas yoo ta'e iddoon kun bakka guyyaan kun diinonnummaan keenyaa gaafa kana naannoo waraana bilisummaa Oromoodhaa itti walitti qabamu sunitti hin dhiyaatan akka beekamutti akka aadaatti. So kanarraa kan ka'u waraanni bilisummaa Oromoodhaa kennaa adda addaa walii qopheessaa. Barri kun immaas baratti gartee namni lafarra taa'uus yookaan immoo fakkeenyaaf wantoota adda addaa waan silaa dandeettiin si hayyamtu kennaa waraana bilisummaa Oromootiif keessaa wantoota hedduudhaatu godhamaa jechuudha. So inni gartee bara sanii akkasitti ture gaafachi keessi jirru. Amma wanni asitti walitti dhufnee fi afeerraan naa godhame waa'ee kabajaa bara amajjii takka bara haaraa simachuu fi guyyaa waraana bilisummaa Oromoodhaati. Guyyaa kanarratti waan walitti dhufnee haalatti walitti dhufneetu xiqqoo garaagarummaa qaba. Isa sayyoo akkaan siituqa. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa guyyaa kana guyyaa guddaadhaatti eegaa barri itti wal jijjiiru bara kana. Gara bara haaraarraa maal bara moofaarraa gara bara haaraatti kan dabarru. Kanaan dura bifoota adda addaatti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi amajjii takka kana kabajachaadhaa turre. Lakkoofsi namaa yookaan immoo heddumminaan uummanni qoodarraa fudhachuu haa dhabu malee. Isa immoo arraan tanatti deemaa jirru kuni kan sanirraa adda ta'e sadarkaa amma biyyaan bahan nu keessa jirru kana keessatti kanaan dura haala kanatti wanni kun geggeeffameen beeku. Inni kun yeroo duraatii fi yoo xiqqaate gartee bara 20 ol biyya tana keessa yookaan biyya Noorz Ameerikaa tana keessa jirra. Sadarkaa kanatti wanni kun qophaa'ee hin beekamu.
dhugaa dubbachuu fi Oromoota yookaan immoo warroottan kaleessa jaallan qabsoo hoogganoota sadarkaa olaanaa irraa hanga jalaatti miseensa waraana bilisummaa Oromoo, artistoonni Oromoodha. Bakkoota sila addunyaa kana mara gubbaarra jiranii guyyaa kanatti walitti dhufuudhaa jirraa jechuudha. Keessummoonni affeerama yoo xiqqaate kan konfarmii godhanii akka dhufan beekame akkuma fakkeenyaatti sii tuquudhaa fi miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoodhaatii fi duulchisaa waraana bilisummaa Oromoodhaa boosa kiyya kan ture Bobbaasaa Gadaadhaa. Bara dheeraa erga dabadnee booda waan kanarratti walitti deebine dhugaa dubbachuudhaaf anaaf hedduu wanni kun parsonaaliidha. Fi namootaan gartee sadarkaalee amma fakkeenyumaa fi nasa tuqee karaa artistootaatiin warra akka Umar Suleeman warroon akka jedhu kun qabsaa'ota yookaan ammoo gartee artistoota Oromoodhaati lafee duudaa qabsoo bilisummaa Oromoo uummata Oromoodhaa kan turan aadaa fi uummata Oromoo bifa hundaanuu. Warri kun hundinuu as keessatti argama. Wallistoota sadarkaa addaatti yoo xiqqaatee toora namaa 10-15 akka Kafiyyaa afaan keessatti argama, Umar Suleeman keessatti argama, akkasumas warri akka Muktaar Usmaan keessatti argama, Faati Anniyyaa yoon tuqee jiraadhatee fi kanneen biraa hedduun isaanii namoonni maqaan isaanii amma dura hin tuqamin yookaan tarreeffamee akka jiru namni Oromoodhaa sababa kanarratti walitti dhufnee uummanni Oromoodhaa guyyaa kana guyyaa uummata Oromoodhaa godhuudha. Wanni guddaan ejjennoon keenya guddaan. Isa kanaaf walitti dhufaa jirra. Guyyaa kanarratti oodiyensii guddaatu eegama. Dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi karaa gartee onlaayiniidhaa karaa tiktookitiin wanni kun guddaan isaa kan deemu gara biraatiin ammaas akkasumatti karaa jaarmayaa zuumiidhaa fi garee imoodhaatiif wantoota keessaa namni qooda fudhatu namoota gartee kumaatama meeqatti lakkaa'amu. Oodiyensiin kun egaa bifa lamatti jira. Karaa tiktookiidhaa akkasuma karaa zuumiidhaa akkasuma ammaas karaa Twitter Spaceidhaatiin kan deemu. Kan eenyu shalaggiidhaan yookaan ammoo gartee guest estimatein namoota 100tti shalagamantu guyyaa kana atteendi godhaa jennee yaadna. Akkasitti illee kan abdannu sanii ol achiif godhama malee sanii gadi hin tahu. Garuu kan kaleessaarraa adda wanni kun. Jaarmaya especially biyya alaa kana keessa jiru yeroo dheeraadhaaf isolation keessa ture. Isa kana jijjiiruudhaaf uummanni Oromoodhaa adda bilisummaa Oromoodhaa sa'oodhaaf qaba. Oromoon bahaa dhiyaa kan kaabaa kibbaa. Uummanni kun tokkolleen isaa adda bilisummaa Oromoodhaa irratti quurrama. Namni quurrama qabaachuun is very obvious waan jiraatu. Garuu immoo dhaaba kana uummanni Oromoodhaa waa hundaafuu dhaaba kana qaba. Uummata Oromootii fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo ABO jidduutti dildilli kanaan dura caphee ture akka deebi'ee tolfamu godhuudhaa fi waan kana lafa keenye jechuudha. Yoon gaafii deebisaa si harkaa bal'isuu baate. Kana gaafa jettu adda bilisummaa Oromoo ka biyya keessa jiruu fi waraana bilisummaa Oromoo jechuu keedha? Adda bilisummaa Oromoo ABO'dha. Qaama jaarmayaa hawaasa yookaan ammoo dhugaadha. Dubbiin gartee adda bilisummaa Oromoodhaa jiru kun mataan isaa falmii yookaan ammoo gartee waan mataa isaa danda'e qaba. Adda bilisummaa Oromoo ABO kan jedhameef akka gartee uummanni Oromoodhaa namni maqaa kanaan jiru kan biraa waan jiruuf akka gartee confusion uumamneef jedhameeti malee adda bilisummaa Oromoo tokkichuma constitutiona dhaabaa foloo godhaa jiru innis kanii arraan tan waraan bilisummaa Oromoodhaati wajjin dirreerraa qabsaa jiru san kaniin anis beeku inni anillee recognize godhu. Walumaa galatti bara gartee san duraatis tahee uummata Oromootii fi adda bilisummaa Oromoo qaama jaarmaya biyya ambaa kana keessa jiru irratti gaaddidduudhaa fi dildilli uummataa fi dhaaba jidduu jiru hedduu rakkoo qabaachuu ture. Ammaan tana waan kana karaa irratti deebisuuf yookaan ammoo waan kana bildi godhuudhaa deemnaa jechuun waan kanaan gaddufneef. Akka uummanni gara gartee jaarma isaatti deebi'u especially warri biyya ambaa keessa jiru. Okay, karaa zuumii gaafa jettu jaarmee ABO wajjiniin jechuudha natti fakkaata. Jaarmeen ABO karaa zuumiidhaatiin karaa jaarmaya ABO'dha kan biyya ambaa kana keessatti Dr. Fuadiin durfamu jechuufi. Okay. Guddaa ulfaadhu Jaalgada haala bareedaadhaan qophii akka kanaa haalaan nama hawwachiisu waan uummata keenyatti saba Oromootti milee godhu
waan tokkummaa saba keenyaa jabeessu bifa kanaan bifa qindoomina qabuun kallattii social media TikTokii imo akkasumas immoo karaa jaarmiyaa Zoomii Twitterii X'dhaan waan kana qindeessuu keessanii fi qabsaa'ota gameeyyii ganamaa warreen dirree qabsootti illee hoggana keessan turan warra kanallee yaadattanii warreen bu'aa bahii hedduu keessa wajjin darbitan guyyaan kun guyyaa isaaniiti. Wanti kun immoo akka kabajni guyyaa wagoo kun kabaja guyyaa biyyaalessaa kan biyyaa kan Oromoo guutuun irratti argamee guyyaan kun guyyaa kooti. Guyyaan kun guyyaa saba Oromooti jettanii yaaduu keessaniif galata guddaatu isinii mala. Haala kanaan galiin yookaan bu'aan inni saba Oromootiif buusu yookaan qabsoo bilisummaa Oromootiif buusu maali jettaniiti kan si yaaddan? Fayyate. Okay, ayye. Teeffamu. Gaafiin kun hedduu gaafii murteessaadha. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo hoggaa jennu, guyyaa goototaa hoggaa jennu, wanni kun hundinuu hiikaa mataa isaa danda'e qaba. Addi bilisummaa Oromoodha. Waan kan uummata Oromoo dhaalchisuudha. Malee ifii isaatiif qabatee taa'uudhaaniif miti. Maaliif hiikummaan adda bilisummaa Oromoodhaa mataan isaatu uummata Oromoodhaa karaa inni ittiin bakkatti barbaadu san gahuuf uummanni Oromoo of keessaa baasee ijaarrate. Wanni adda bilisummaa Oromoodhaa irra deemu aayidentitii uummata Oromoodhaati. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kun waan Januwaarii Oromoo qofa kabajnuu miti. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoodhaa haala gartee fakkeenyaaf bara san keessatti argame keessatti gara Somaaleedhaatiin lolli banamee gara mootummaa Itoophiyaadhaatiin lolli banamee waraanni bilisummaa Oromoodhaa iddoo lamatti daancitee bara dheeraadhaaf osoo hoogganaa fi waraanni isaa waliin arkin baratti ture jechuudha. Guyyaan kun guyyaa hedduu namoonni irra hedduun akkatti hubatu akka gartee Januwaarii faranjittuu waa fakkeessuudhaaf akka waan kabajnuutti fakkaata. Erga gartee waraanni bilisummaa Oromoodhaa deebee wal dhuunfatee wal simatee hooggana isaatiin wal arke guyyaan kun guyyaa murteessaadha ture jechuudha. Isa kana qorri sabaa taa'ee waan kana akka inni kun guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu murteessa. Kanarraa kanaaf dhugaa rabbii dubbachuudhaaf guyyaa waraana bilisummaa Oromoodhaa kana bifoota garaagaraatiin haa xiqqaatu haa guddatu biyya ambaa tana keessa bara kana gaafuma fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo kana amataa marroon itti gaafatama fudhatin duras turre beekaa. Gaafa saniis maaltu jira? Rakkoon hamtuun jirtu yoo jiraate guyyaan kun guyyuma adda bilisummaa Oromoo qofa akka ta'etti namni hubachuu. Dildilli uummata Oromoo ispeeshaalii gartee daasporaa yookaan ammoo biyya ambaa keessa jiranii fi dhaaba jidduu jiru guutubattuu function godhaatii turuu dhabuu isaatiitu wanti gartee nuti abzarbi goone kan. Waan kan akkamitti deebifnee waan adda bilisummaa Oromoo kaleessa fakkeenya alaabaa adda bilisummaa Oromoo yoo fudhatu taate uummanni Oromoodhaa asxaa uummata Oromooti irraa. Adda bilisummaa Oromoodhaa calaqqiftuu yookaan ammoo gartee ilaalcha uummanni kun bakka itti deemu qabaa fi dhaaba kana lafa kaa'ate. Wanni dhaabni kun godhu marti isaa waan dhuunfaa isaa osoo hin ta'in waan uummata Oromoodhaa kutaa 11 waan bakka bu'u jechuudha. Kanaaf waan ispeeshaalii biyya ambaa kana keessatti bara dheeraa keessatti dabarre kana nu mudate keessatti jaarmayni biyya ambaa yookaan ammoo biyya alaa jiru dildilli dhaabaa fi uummata Oromoo biyya ambaa jidduu jiru limititii ture yoo dhugaa rabbii kan dubbannu taate. Inni kun sababoota garagaraatiif ta'uu danda'a. Sababa kana waan biraatti keessan seenu. Okay. So kanaafi waan kana deebifnee akka gartee furmaata harkatu godhuudhaaf maali wanni guddaan uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaa sa'oodhaaf yookaan ammoo gartee jiruuf jireenyi uummata Oromoodhaa adda bilisummaa Oromooti. Maaliif uummanni kun gaafii qaba? Biyya keessa rakkoon kanaan dura takkaa taateen beekne nama ajjeesanii harree fe'anii nu garsiisanii nama manatti naqanii ibiddaan lubbuun nama keessa jirtu barri gubame bara kanaa jechuudha. Barri yoomuu caalaa uummanni Oromoodhaatiif adda bilisummaa Oromoodhaa walitti hirkatanii yookaan walitti dhufanii dildila yookaan ammoo bakka itti deemnu kana ittiin gahuun dirqamatti ta'u bara kana. Amma fakkeenya fudhannee olaallee uummanni Oromoodhaa miliyoona meeqatti kan shalagamuutu biyya ambaa kana keessa jira. Maaltu uummata kanaa fi jaarmaya jidduutti rakkoo tahee waan jiru yeroo dheertuudhaaf waan kana laalaadhaa ture jechuudha. So kanaafuu jaarmayaa fi uummata jidduudhatti dildilli jiru kun deebuu qabaadha. Wanni guddaan
amma lafa kaannee deemnu yookaan irratti fuulleeffanne guddaan isaa. Waan qopheessinu kana keessatti dhugaa rabbi dubbachuudhaaf namoonni waan kana keessa qooda fudhate yoo kan laaltu taate namoota kaleessa gartee waa dubbachuu dadhabee akkatti namoota biyya alaa kana keessa ijaaraman bakka bu'anii jiranii wajjin qooda fudhachuu fi wajjinis hojjechuu dadhabee namoota kumaatama meeqatti shalagamuutu biyya ambaa kana keessa jira jechuudha. Namoota kana hundaa hurii engage godhuun barbaachisaadha. Reassessmentiin barbaachisaadha. Isa kan hunda erga laallee boodaani guyyaan kun guyyuma uummata Oromoodhaati. Haa ta'u immoo uummata Oromootii fi adda bilisummaa Oromoo ABO jidduutti biyya ambaa kana keessatti biyya Awurooppaa maali addunyaa gartee manu keessa jiru kana keessatti akka gartee ijaarsa hawaasaatti rakkoo guddaatu jira. Rakkoo kana furuun dirqama tahee mul'ate jaalchicha. Kanaaf waan kana bifa kanatti qopheessine. Inni kun kanumaan dura waan kanaan bifuma kanaan deemuu qaba ture. Akkasittiin hubadhaa gaafii feetuuf deebisa. Ayyee ulfaadhu jaalgadaa akka gaariitti waan barbaachisaa ta'e hedduu irraa kaaste hayyoonni Oromoo akka Dr. Saggaayee Araarsaa fa'aa akka jaallan doktoroonni piroofeesaroonni hedduunis dhimma kanarratti akka jaarmiyaa kanarra deebisanii akka barbaachisaa ta'etti ijaaruudhaaf akka jiran dhaamsa hedduu nu dabarsaa jiru. Hayyoota kanaan wal qunnamtii qabdu qabsaa'ota gameeyyiidhaan waan kanarratti waliin mari'attaniiti hojii ijaarsa jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo ABO akkaataa ittiin utubanii fi waraana kana bira akka itti dhaabbatan rakkoo fi bu'aa bahii saba keenya irratti deemaa jiru kana irraa akka falli godhamuuf kana hayyootaan aktivistoonni hayyoonni qabsaa'onni gameeyyiin hundi wal taatanii waan kana waliin deemaa wal hubattanii deemaa jirtu ayyaana kanarratti dhimma kanarratti mari'achuuf deemaa jirtu. Gaafii hedduu murteessaati tunis si gaaluuf hin jiru dhuguma rabbi dubbachuudhaa fi waan rakkoon ta'e keessaa tokko kana. Hayyoonni kun yookaan ammoo namoonni gartee intelektuwaalonni Oromoodhaa kan biyya ambaa kana keessa jiranii kan kaleessa bifoota garaagaraatiin qabsoo bilisummaa Oromootiif ijaarsa hawaasummaa irratti qooda fudhachaa turanii akkasuma namoonni kaleessa qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti qooda fudhachaa turan sadarkaa adda addaatti jechuudha. Jaalchicha dhugaa dubbachuudhaaf waan jiru atis beek anis beek. Jaarmayni akka jaarmayaatti rakkooniin akka gartee jaarmaya ambaa biyya ambaa kana keessa jiruutti akkamittiin uummata kana re-engage godhuu qabaa kan jiru sanatti yaaduudhaatu dursatu. Number 1. Har'a hayyoonni Oromoodhaa namoota gartee kutannaadhaan yookaan ammoo gartee fakkeenyaaf namoota lakkoofsaan anaa fi ati beeyyu irraa kan hafe namoonni gartee fakkeenyaaf bifoota garaagaraatiin dhaaba kana keessaa fi uummata Oromoo irratti hedduu qooda fudhachaa turanii harki guddaan isaa yookaan ammoo almost 90% qabsoo bilisummaa Oromoodhaa re-engage godhuu jira dhaaba kanatti maxxanee especially biyya ambaa kana keessatti waliin waa hojjechuun rakkoo ta'uu isaa waan anaa fi yookaan ammoo namni gartee ijaan qabnee hoo arku jechuudha. Kanaaf gara hayyootaatiin yoo dhuguma rabbi ka dubbannu taate yoo xiqqaatee toora namoo agartee 40 olitti shalagamuutu amma gartee waan kana re-engage godhu jira. Kaniin ani hubannaa qabu. Maaliif namni nutti dhiyaachuu dadhabe? Maali rakkoon nu qabu? Akka jaarmaya dhaaba yookaan ammoo gartee adda bilisummaa Oromoo bakka bu'uutti adda bilisummaa Oromoodhaa waan namoonni gartee fakkeenyaaf privileejiidhaaf qabaatanii parpaziin dhaaba kanaa namoota qabsoo kana keessatti waa hojjechuu danda'u waa hojjechiisuu danda'u. Akkaataa dandeettiitiin nama ramaduu danda'u. Waan silaa gartee namni kun hawaasuma kana keessa walumaa galatti rakkoo guddaatu jira. Rakkoo guddaa jirtu kanaaf furmaata kennuuni yoo uummata kanaa wajjin walitti dhufnerraa kanaaf. Baay'een means uummanni yookaan ammoo intelektuwaalonnis uummanni waliigalaa guddaan kan taa'u kunis qabsoo kanarraa osoo qooda hin fudhanne namoonni murtaa'an qofti qabsoo saba tokkoo dhiibanii bakka itti deemuun ga'uu hin danda'u. Amma Profeesar Asaffaa Jaalataadhaa dheengaddaa waan jee qaba. It's a fundamental change need to be happen. Hoggaa kana jedha Profeesar Asaffaa Jaalataadhaa adda bilisummaa Oromoodhaa akka kaayyoo isaa jiru jechuudha. Dubbiin inni irratti xiyyeeffate. So kanaafuu hayyoonni har'aan tana doktoroota, profeesaroota namoota 45 ol warra shalagamuutu
waan kana re-engage godhaa jira. Inni kun is positive dha waan hedduu surprise nan goone dhugaa dubbachuudhaaf. Namoota madaa hedduu qaban dhaaba kana keessatti dhaaba hoggaansiisuu namoota especially jaarmee biyya alaa kana keessatti qooda fudhachuun dadhabuurraa namuu bakkatti galee qabsoo kanarratti dhagaa darbachuurraa afaan callisuu nu wayyaa. Maaliif jaarmee kana waan uummata kanaaf jaalatanii yookaan ammoo waan jaarmee kana namoonni gartee dhuunfaadhaa kun irra hedduun isaanii waan kana gartee hedduu irraa if eegan sababa kiyyaan rakkoon takka illee akka gartee uummata Oromoo kanarratti dabalamnee kan jiru. Garummaa deemtee waan kana rivise godhuun barbaachisaa ta'e argama. Hayyoota kan hunda re-engage goonee jirra yookaan ammoo gartee hayyoota kana hundi isaanii yoo xiqqaate last check an godhe irratti nama 45 ol namoota profeesaroota, dooktarootaa fi dandeettii yookaan injineroota sadarkaa adda addaa kan waan kana irratti hojjechaadhaa jiranii siin jechuun barbaade. Ayyee guddaa ulfaadhu akka gaariitti beeksiste. Amma kanana ni barbaadu karaa ittiin sinqunnamuu danda'an guyyaa gaafsanaa hawaasni bal'aan ummannis qabsaa'onnis namoonni hedduun kallattii isaan ittiin sinqunnamuu danda'an nu eerteerta. Karaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa irratti tiiktookiin ittiin seenamee wanti sun godhamus ni maxxanfama. Kallattii adda addaatiin zuuminis ni maxxanfama. Iimoon karaan ittiin wal hordofanis ni maxxanfama. Namuu akka guyyaa gaafsanaa achirratti argamuuf dhaamsatti dabarfattuuf akka waliigalaatti kallattii irraa namni argachuu danda'u isa kabiraa marii keenya bal'aa dhimma ijaarsa irratti miidiyaa kana waliinis taanee kallattii adda addaatiin anii fi jaalgadaan kana booda ijaarsa irratti akka jirruu fi ijaarsa kana immoo gajjabeessinee qabsoo bilisummaa Oromootiif akka oolu hayyoota fi beektota qabanneetti deema. Kanaaf jaalgadaan kallattii ittiin guyyaa gaafsanaa sa'aatii itti wanti sun darbu yoo dhaggeeffattoota hordoftoota fi daawwattoota keenya nu ibsite. Waan tokko kaniin dagaddeetu jira jaalchicha isaanin tuqee gara dhaamsaa isinitti dabra. Sochii amma fakkeenyaa fi waa'ee Shinnigaa Talented Show jiru kana karaa saayibariidhaatiin deemaa jiru kana namni Oromoodhaa marti ni arga. Maaliif wanni kun ka'e? Isa jiru inni waan mataa isaa danda'e qaba. Oromoon gandaa fi gosaa fi wantoota silaa gartee aadaa fi hooda Oromoodhaa namni gartee adda wal qooduurraa kan hafe bakka takkatti illee waan Oromummaa waliigalaa hundee kaleessa waliin qabnu tan kaleessa jaallan hedduun nu biratti irra wareegamaadhaa turan san gaafii uummata Oromoodhaa gadadoo uummata Oromoodhaa kan namni lakkisee jiru. Isa kanaafuu dhugaa dubbachuudhaa fi imma waa'ee kanarratti torbaaniin deemaadhaa jira. Warra gartee civic society-dhaa kan waan kana sponsor godhees jira. Ijoollonni amma fakkeenyaaf gartee ijaarsa uummataa jechuudha. Warra amma fakkeenyaaf amma garee akka gartee Special United Oromo Group kan jiru fi kanneen biraatis warreen waan kana sponsor godhanii oofaa jiran jiru jechuudha. Waan Oromummaa irratti rakkoo Oromoodhaa laallatu waan ta'uuf malee dirqama biizinesaa fi miti wanni kun. Waan hedduu si ajaa'ibsiisu. So kanaafuu dubbiin sun achirraa kaatee dubbiin guyyaa gartee wanni dhimmi shinniga jechi jiru kun dubbii laafaadhaan Oromoo keessatti. Guluu yookaan uummata Oromoo walitti qabe keessaa inni guddaan yoo jiraate kan duraatii fi hedduu guddaadhaa isa kana. Isa kanaaf waan kana fudhatanii gabbahanii hedduu galata gurguddaa qabu dubbachuu fi amma waan kana irrattis namoota lakkoofsi isaanii hedduutii fi namoota hedduu waan kana sponsor godhee garee hedduu jechuudha. San keessa amma garee gartee Oromoo United qoonni isaan gartee waan kana keessatti taphachaadhaa jiran dubbii laafaadhaa miti karaa gartee waan kana sponsor godhuuti namoota taalentii qaban namoota hedduudhaatu waan kana keessatti qooda fudhatee namoota hubannaa siyaasaas qaban dandeettii gartee amma fakkeenyaaf ogummaa barnootaatis qaban hedduu isaaniitu waan kana keessatti qooda fudhatee waan kana oofaa jira. Anamma gartee akkuma nama tokkootti waan kana beeksisuudhaaf asirratti argamirraa kan hafe. So inni sun akkasitti hubatamuu qabaa. Guyyaa sanitti uummanni Oromoodhaa akka gartee hooggana gadaa dabree yookaan gadaa duriitti namoonni gartee amma fakkeenyaaf maqaan isaanii beeksisa irratti maqaa dhawaman hedduudha. Namoota gartee amma fakkeenyaaf artistoota yoo fudhannu taate nama 15 olii hoogganoota dhaaba kanaa kan turan kan sadarkaa adda addaa dhaaba kana keessatti kaleessa qabsoo gaggeessaadhaa turan nuti ligaa turan keessaa akkuma fakkeenyaaf nama 3
Tokko Jaalbobbaa Sagadaadhaati. Jaalbobbaa Sagadaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromootiin duulchisa waraana bilisummaa Oromoo ni galaatu. Jaalgulsaa Galmoodhaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoodhaati. Jaarragaa Turoobaan sadarkaa gartee jeneraalaatti waraana bilisummaa Oromoo keessatti nama kaleessa qooda kennaa ture. Namoota kanama fakkeenyumaaf maqaa isaanii dhoohinee jechuudha. Warroottan amma fakkeenyaaf akka Dr. Zaggaayyaa karaa gartee aktivistootaatiin Dr. Zaggaayyaa Araarsaadhaa Joohar Mahammadis waan kana irratti qooda fudhatu jechuudha. Wanni kun waan Oromoo walii galaati. Namni ilaalcha adda addummaa qabaachuun rakkoo miti. Guyyaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo kophaa isaa kabajatu. Guyyaa uummanni Oromoodhaa waan kana waan kiyya jee waliin kabajatu jechuudha. Isa national heroes. Yookaan ammoo warri kun gartee warra wareega nuu kafalaa turee fi nuu kafaluuf laayina gubbaarra jiru. Isaan kanaan galatoomaa jennaan. Kan juuf walitti qabamee karaa TikTokii, karaa Twitter Spaceidhaatiin, karaa Imoodhaatiin, karaa WhatsApp gruppii yookaan ammoo fakkeenyaaf Instagramiidhaa akkasumas karaa gartee Telegiraamaatiin yoo walitti kan shalinu taate oodiyensii nuti eenyu jaallicha yooni waan kana gartee xiqqeessine namoota 100tti shalagamuutu waan kana attendi godha jennee yaan. Karaa artistootaatiin akkuma beekamu namootuma gartee maqaan kan ammoo gartee qabsaa'ota Oromoodhaa keessaa namoonni gartee qabsaa'ota artistoota Oromoo Umar Suleeman, Kadir Sa'iid, Faatih Anniyyaa, Kakiyyaa namoota gartee maqaaleen isaanii hin dhaabamin kan biraa hedduutu jira jechuudha. Oromoonni gartee achirratti qooda fudhachuudhaaf deemu. Guyyaan kuni hunda keenyaafuu guyyaa keenya. Oromoon kaleessa bifoota garaagaraatiin warroota gartee diina keessaa harka qaburraa kan hafe guyyaa keessan. Guyyaa Oromoo maraati wanni kun. Guyyaa miseensaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo qofaa miti. Guyyaa uummanni Oromoodhaa marti guyyaan kun guyyaa kiyyaa jee waliin taa'ee bara haaraa sitti simatu. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoodhaa kan bara meeqaaf addaan jitee ture itti walitti deebi'ee waliin kabajnu jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu sararoota reefuu maqaa dhooyine kanaan irraa qooda fudhachuu dandeessu. Especially karaa gartee fakkeenyaa fi TikTokiitiin namni aksesiisan qabdanii. Wanni kun mana kaaba buttaa keessatti geggeeffama. So akkasi quba qabaadhaadhaa jechuudhaaf warra gartee dhaggeeffatoonni gartee miidiyaadhaatis waan kana gartee akka hubattanii namoonni hundinuu waan kana gartee qooddanii uummata Oromoo biraanis akka geessan guyyaa 2 qofaatu nu hafee jechuudha. So qophii kanarra jirra waan kana fakkaata jaalchicha. Ayyee ulfaadhu akkasumas karaa zuumii jaami'aa Baawoboo akkasee ni irraanfadde karaa zuumiidhaatiin. Karaa imootiinis linkii isin ergina. Egaa karaa Tiwutarii, karaa TikTokii jaalgadaan lafa kaa'eera. Egaa qabsoon itti fufa. Jaalgadaa guddoo ulfaadhu fayyaa ta'e iddoo kana keessumaa keenya taate dhaamsa babbareedaa gurraaf tolu kan sabatti hawwii abdii horu dhaamsa gurguddaa kana nu dabarsuu keetiif galanni kee bilisummaa ta'u. Egaa daawwattootii fi hordoftoonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa haala bareedaa kanaan dhimma guyyaa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa obbo amajjii tokko sababeeffachuudhaan jaalgadaa araaraa wajjiniin asirratti goolabna. Jaalgadaa ulfaadhu fayyaa ta'insiin jedha. Isinis hedduu galatooma waan kanarratti hiree kana harkadhee dubbachuufis kan fuula duraas laballinaan walitti deebina. Warri gartee duubaa qindeessuu fi jaalchichaattis hedduu galatoomi. Asumaanuu bagaa guyyaa waraana bilisummaa Oromootiif bara haaraanis geessee siin jechuu barbaada. Ayye ulfaadhu atis baga geesse jaalladha.